Baankiin daldala Itoophiyaa maallaqa biiliyoona 7.7 hatamuun isaa dhagahame. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mangistuu Hayilamaariyaam yookaan bulchiinsa sirna dargii bulchaa kan ture badhaafamuun isaa ibsamee jira. Magaalaa Dirreedawaa keessatti haati ilmoo ishee irratti ajjeechaa suukanneessaa abbaa manaa waliin ta'uun daa'ima Baamlaak Girmaa irratti raawwatte murteen ajjeechaa irratti murtaa'e. Lammiileen Itoophiyaa 47 ta'an murteen du'aa biyya Suudi Arabiyaatti irra murtaa'e dhimma isaanii hordofaa jiraachuu ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Kadiir dubbatanii. Gaazexaan Riippoortar lammiileen Itoophiyaa hundi isaanii mataa nama tokko irraa liqii doolaaraa 575 ofirraa qaban jedhee gabaasuu isaatiin wal qabatee paarlaamaa seenee gabaasa akka hin hojjenne dhorkame. Itoophiyaan biyya ulaa galaanaa dhabde taatee hin haftu jechuun Daayirektarri olaanaan dhimmoota alaa obbo Jaafar Barruu walgahii biyyoota daangaa galaana diimaa fi ulaa galaanaa qaban irratti dubbatanii jiru. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti maaltu adeemsifamaa jira? Gareen KCB baankii Keeniyaa gara Itoophiyaa seenuun baankii Itoophiyaa hojii irra jiru keessaa tokko bitachuun Itoophiyaa keessatti hojjechuu akka barbaadan ifoomsani. Kunin dinagdee aadaa gadaa magaalaa industirii daldala teeknooloojii investimentii fi ammayyaa aadaa duudhaa Oromoo bu'uura gochuudhaan ijaaramaa kan jirudha. Baankiin daldala Itoophiyaa maallaqa biiliyoona 7.7 hatamuun isaa dhagahame. Baankiin daldala Itoophiyaa bara darbee bifuma wal fakkaatuun maallaqa biiliyoonaan lakkaa'amu siisteema barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa haak jalaa godhame. Yuunivarsiitiiwwan guutuu biyyattii jiran keessatti barattoonni halkan tokko guutuu maallaqa daddabarsaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Halkan edaas baankichi maallaqa biiliyoona 7.7 hatamuu isaa maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Hanna bara darbee baankicha irratti raawwatame irratti baankichi yeroo dhoksuuf yaalu maallaqni jalaa bahe hedduu waan ta'eef gara boodaa irraa dogongora siisteemaa na mudate jechuudhaan harka dhoksaatiin barattoota hidhuun maallaqa dachaa gochuudhaan akka kafalaniif taasisaa turuun isaas kan yaadatamudha. Bara darbe keessa halkanuma baankiin daldala Itoophiyaa hatame sana baankiin Daashan naannoo Amaaraa keessatti siisteemni haak jalaa godhamuun halkanichuma sanii hanna baankicha irratti raawwatameef baankichi kisaaraa guddaadhaaf saaxilamuun isaa kan yaadatamudha. Hanna halkan edaa baankii daldala Itoophiyaa mudate kana irrattis baankichi yaalii hannaatuun irratti raawwatame malee hin hatamne jechuun akkuma bara darbee dubbicha dhoksuuf yaalee jira. Haa ta'u malee namoonni maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadanii gochi kun qabatamaan yeroo raawwatamu arginee jira jedhanii jiru. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mangistuu Hayilamaariyaam yookaan bulchiinsa sirna dargii bulchaa kan ture badhaafamuun isaa ibsamee jira. Dhaabbanni Itoophiyaan Soosaayitii Paatarnarshiip jedhamu Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam bara bulchiinsa isaanii keessatti hojiilee yeroo barnootaatiin hojjetan ijoollee irraa kaasee hanga manguddootaatti namni kamiyyuu dirqamaa barachuu qaba jechuun barnoonni Itoophiyaa keessatti akka dagaagu taasisanii jiran jechuudhaan bulchiinsa mootummaa dargii kan turanii Mangistuu Hayilamaariyaam biyya isaan jiranitti badhaasaa fi waraqaa beekamtii ergeefii jira. Badhaasichi mana jireenyaa isaanii biyya Zimbabwee magaalaa Hararitti argamutti geeffameefii jira. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam kitaaba Taagasuu Geetinnat barreesse keessatti gara Itoophiyaatti deebi'uuf fedhii akka hin qabne dubbachuun isaanii kan yaadatamudha. Haa ta'u malee sirna badhaasaa kanarratti yaada kan kennan yoo ta'u yaada kennaniinis barnoonni barasanii keessa dagaaguuf maatii irraa eegalee hanga manguddootaatti dubbisuu akka danda'aniif gochi hojjetamaa ture duula zamachaatiin barnoota dagaagsuuf bu'aan gaariin argamee jira jedhanii jiru. Itti dabaluunis lammiileen Itoophiyaa amma baratanii barnoota mana hundaa akka seenuuf dadhabbiin barsiisota maatii fi jaallan qabsoo barasan taasisanii xiqqaa miti ni galateeffadhas jedhanii jiru. Sagantaa badhaasaa kanarratti argamuudhaan haasaa kan taasiste intalli isaanii Dr. Tigistuu Mangistuu bara bulchiinsa dargii keessaa dhaadannoo ati qabattee barnoota ammas barnoota jedhuun roga biraatiin ta'uu baatus roga barnootaatiin bu'aan gaariin argameeti jira. Uummata Itoophiyaa biratti fudhatama biraa yoo dhabdellee roga barnootaatiin ni yaadatamta abbaa koo jechuudhaan dubbattee jirti jechuun aandaaftaarraa obeeffanne. Magaalaa Dirreedawaa keessatti haati ilmoo ishee irratti ajjeechaa suukanneessaa abbaa manaa waliin ta'uun daa'ima Baamlaak Girmaa irratti raawwatte murteen ajjeechaa irratti murtaa'e.
Dirreedawaa keessatti daa'ima Baamlaak Girmaa jedhamtu daa'ima umrii ishee waggaa 11 taatu yoo taatu waggaa lamaan dura haati isheetii fi abbaan biddeenaa ishee yakka suukanneessaa irratti raawwatanii kan turan yoo ta'u haati ishee aadde Hannaa abbaa daa'imaa Baamlaak waliin erga walii hiikanii booda abbaa biddeenaa obbo Biruuk Alamuu nama jedhamu waliin jiraachuu erga eegaltee booda abbaan biddeenaa kun daa'ima waggaa 11 Baamlaak jedhamtu irratti gudeeddaa raawwateen daa'imni kun nama biratti akka baatee hin himanneef haati ishee mana keessatti ittisuun mana barnootaa fi ijoollee waliin akka hin taphanneef dhorkuun gamatti reebicha irra deddeebiidhaan irratti raawwatee lubbuun daa'ima kana bara 2015 darbuun isaa kan yaadatamudha. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha murtii yakka arfaffaa caamsaa 15 ooleen dhimmicha yakkamtu aadde Hannaa Bayaan kan daa'ima ishee abbaa biddeenaa obbo Biruuk Alamuu waliin ta'uun yakka ajjeechaa suukanneessaa irratti raawwatan dhimma isaanii mana murtiitiin ilaalamee ture wal qabatee murtii du'aa yakkamtoota kanneen irratti guyyaa har'aa kana murteessee jira. Lammiileen Itoophiyaa 47 ta'an murteen du'aa biyya Suudi Arabiyaatti irra murtaa'e dhimma isaanii hordofaa jiraachuu ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Kadir dubbatanii. Suudi Arabiyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Kadir lammiilee Itoophiyaa duutii biyya Suudi Arabiyaa godina Naajiraatti itti murtaa'e murtichi akka jijjiiramuuf hordofaa jiraachuu kaasuun pirezidaantiin Itoophiyaa dhimma kana ilaalchisee mootii Suudi Arabiyaaf xalayaa barreessuu himuun xalayichis mootii Suudi Arabiyaa harka gahee jiraachuu isaa dubbataniiru. Haa ta'u malee lammiileen Itoophiyaa hedduu isaanii hanga ammaatti mana hidhaa keessaa nama lama fuudhamaatiin gochi ajjechaa irratti raawwatamaa jira. Ambaasaadarichi murtii du'aa lammiilee Itoophiyaa irratti murtaa'e kana jijjiiruu kan danda'u mootii biyya Suudi Arabiyaa qofaa waan ta'eef murteen kun akka jijjiiramuuf yaalaa jira jechuudhaan himaniiru. Lammiileen Itoophiyaa magaalaa Naajiraan mana hidhaa Siijinaal Amiin jedhamu keessa jiran kan murteen du'aa itti murtaa'e caamsaa 20 bara 2025 dargaggoonni lamaan kan maqaan isaanii Abdussalaam Jamaal Muhammadii fi Abdussamad Naggee Muhammad jedhamanii biyya Suudi Arabiyaa keessatti murtee du'aa itti murtaa'e wal qabatee ajjeefamanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun guyyaa itti aanu caamsaa 21 bara 2025 dhalattoota godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu maqaan isaa Badhaasoo Muhammad Jundii jedhamuu fi Abdulqaadir Muhammad Siraaj jedhamu dhalataa godina Harargee bahaa aanaa Malkaa Badhoo murtee du'aa irratti murtaa'een ajjeefamanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa lakkoofsaan 47 ta'an kan murteen du'aa kun irratti murtaa'e harki caalu dhalattoota Oromooti. Kana keessaa godina Harargee bahaa irraa nama 9, godina Harargee lixaa irraa nama 7, godina Jimmaa irraa 7, Arsii lixaa 6, Arsii 5 fi godina Baalee irraa. Hidhamtoonni kunniin dallaalonni baala sammuu nama hadochuu dirqamaan yeroo karaa darban akka itti kennanii fi namoonni hedduun meeshaa itti kenname ta'uu malee baala sammuu nama hadochuu ta'uu isaayyuu osoo hin beekin baadhatanii garasitti akka imalan dubbatu. Hordoffii yeroo garaagaraa mootummaan Suudi Arabiyaa taasiseen lammiilee kanneen erga mana hidhaa keessatti dararaa turanii booda murteen du'aa irratti dabarfamee jira. Murteen kun akka jijjiiramuuf Itoophiyaan mootii Suudi Arabiyaatti xalayaa ergitee jirti jedhame. Gaazexaan Riippoortar lammiileen Itoophiyaa hundi isaanii mataa nama tokko irraa liqii doolaaraa 575 ofirraa qaban jedhee gabaasuu isaatiin wal qabatee paarlaamaan seenee gabaasa akka hin hojjanne dhorkame. Gaazetichi dhaabbata Itoophiyaan Economic Association wabii godhachuun Itoophiyaa keessatti bara 2021 hanga bara 2023 gidduutti qorannoo taasifameen liqiin biyyattii irra jiru doolaara biiliyoona 62.6 yoo ta'u kunis lakkoofsa uummata biyyattiif yoo hiramu doolaara 575 kan ta'uu fi gara birrii Itoophiyaatti yoo jijjiiramu maallaqa 70,000 ol ta'uu gabaasuu isaatiin wal qabatee gaazexaa Riippoortar irratti qoqqobbiin kun akka kenname dhagahamee jira. Bara 1988 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eegalee waggoota 30 darbaniif mana marii bakka bu'oota uummataatti argamuun gabaasaa kan ture. Gaazexaa Riippoortar yeroo amma paarlaamaa seenee akka gabaasa hin hojjanne dhorkamee jira. Miidiyichi akka jedhetti bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa Eebila 6 irraa eegalee sababa ifa osoo hin ibsini gaazexeessitoonni balbalarraa hojjettoota eegumsa mana marichaatiin Riippoortar akka hin seenne dhorkaa jedhamneerra jechuudhaan gaazexeessitoota
isaanii duubatti deebisuu himee jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa uummanni guutuu biyyattii kan itti bakka bu'ee waan ta'eef miidiyaaleen odeeffannoo oolmaa paarlaamaa kamiyyuu uummata biraan ga'uuf hojjetan dhorkuun akka hin danda'amne kan eere riippoortar paarlaamaan ifatti uggura akka kaa'e yookaan ajaja akka kennu osoo hin beekamin dhorkuun seeraan sirrii miti jedhee jira. Kanaanis riippoortar ji'a tokkoon dura eebla 15 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa waajjira paarlaamaa Afyaa'ii koree dhaabbii dhimmoota dimokiraasii dhaabbata abbaa gaara uummataa abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa fi mana marii miidiyaalee Itoophiyaaf xalayaa kan beeksise ta'us deebii akka hin arganne ibsee jira. Miidichi paarlaamaatti argame oolmaa walgahii idilee, walgahii ariifachiisaa fi walgahii addaa mariiwwanii fi taateewwan waliigala mana marichaa uummata biraan ga'uu erga irraa hafee fedhii fi kaayyoo addaa akka hin qabne eeruun qaamota mootummaa dhimma ilaallatu furmaata akka kennaniif gaafachaa akka jirus kaasee jira. Yeroolee garaagaraa keessatti rakkoowwan hawaasaa miidiyaalee mootummaa hedduun hin gabaasne gabaasaa kan ture gaazexaan riippoortar uggurri kun kan irratti kaa'ame ta'uu yoo kaasu torbee kana keessas gaazexaan riippoortar lammiilee Itoophiyaa hundi isaanii mataa isaanii liqii doolaara 575 ofirraa qaban jedhee gabaasuu isaatii wal qabatee dubbicha itti cimsa jechuudhaan aktivistoonni garaagaraa dubbachuutti jiru. Itoophiyaan biyya ulaa galaanaa dhabde taatee hin haftu jechuun Daayirektarri olaanaan dhimmoota alaa obbo Jaafar Barruu walgahii biyyoota daangaa galaana diimaa fi ulaa galaanaa qaban irratti dubbatanii jiru. Walgahii marsaa sadaffaa biyyoota ulaa galaana diimaa qabanii magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru kan biyyoonni akka Suudi Arabiyaa, Israa'el, gamtaa biyyoota Arabaa, Sumaaleelaand irratti hirmaatan irratti Itoophiyaan kana booda wanti biyya ulaa galaanaa hin qabne taatee haftuuf hin jiru jechuun gitni Itoophiyaa walgahicha irratti himanii jiru. Daayirektarichi Itoophiyaan biyya galaana diimaa daangessituu miti dhimmi jedhu ishee hin ilaallatu kan jedhu fudhatama hin qabu dhimmichi nu ilaallata mariin kun Itoophiyaaf akka carraa gaariitti ilaalla yoo jedhanii waliigaltee marii kanaan akkaataa ji'oopolitikaan itti sirraa'u misooma galaana diimaa irratti hojjetamuun mariin bal'aan irratti gaggeeffamee jira. Itti dabaluun koonferensicha irratti haasawa kan taasisan Daayirektarri Diyaaspooraa Ambaasaadar Fitsuum Asaffaa Itoophiyaan yakkoota saamichaa galaana diimaa irratti raawwataman godaansa seeraan alaa ittisuu hirmaachuu barbaaddi kan ammoo gochuu kan dandeettu ulaa galaanaa nu barbaachisa nageenya biyyoota ollaa fi diinagdee fooyyessuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Marii kanaan biyyoonni baha Afrikaa fi Eeshiyaa akkaataa qixa fayyadamoo taasisuu hin danda'amu irratti yaadonni hedduun kaanii irratti mari'atamuu isaa Faasti Marrajaarraa obeeffanne. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti maaltu adeemsifamaa jira? Waraana Tigraayitti gaggeeffamee ture hordofuudhaan loltoonni Eertiraa naannoo daangaa Tigraay qabatanii turan buufataalee sakatta'insa adda giraat irraa gara Zaalimbeessaatti geessuu irraa ka'anii akka turan qondaalleen mootummaa naannawichaa tokko BBC'tti himanii kan jiranidha. Dhiyeenya waa'ee waraana Eertiraa naannoo Tigraayiin to'atamuudhaas miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa turuun isaa kan yaadatamudha. Haa ta'u malee jiraattonni naannoo daangaa irra jiraatan akka BBC'tti himanitti ammallee waraana Eertiraatiin naannoon kun to'atamtee akka jirtus eeranii kan jiranidha. Naannoon to'atamtees naannoowwan akka Zaalimbeessaa, Raamaa, Shiraaroo fi Baadimmeen ammallee to'annoo waraana Eertiraa jala jiraachuudhaas eeran. Qondaalli KFO obbo Jawaar Mohammad waraanni kunneen uummata Oromoo hin galchu, uummata Oromootiifis faayidaa tokko hin qabu, lola kana keessa akka hin galle jechuudhaanis fuula miidiyaa hawaasa isaanii Facebook irratti qoodanii kan jiranidha. Gareen KCB baankii Keeniyaa gara Itoophiyaa seenuun baankii Itoophiyaa hojii irra jiru keessaa tokko bitachuun Itoophiyaa keessatti hojjechuu akka barbaadan ifoomsani. Dhaabbanni akka KCB fi baankileen biroo gara biyyaa seenuun akka hojjetaniif seerri labsii muddee 7 bara 2017 kan raggaa'e yoo ta'u, bu'uura kanaan baankiin KCB Group gara Itoophiyaa dhufuun baankii maqaa isaatitti jijjiiruun bitatee hojjechuu akka barbaadu hojii gaggeessaan KCB Koodiruusoon himanii jiru. Hojii gaggeessaan baankichaa foorumii faayinaansii Itoophiyaa irratti kan argamanii hariiroo Keeniyaa fi Itoophiyaa roga dinagdeen cimsuuf qofa osoo hin taane baankichi gara Itoophiyaa seenuun akka hojjetuuf haala mijeessuufis jedhamee jira. Baankiin KCB Group gaanfa Afrikaatti baankii liqii guddaa kennuun beekamu yoo ta'u maallaqa bu'aa qofa doolaara biiliyoona 18.5 kan qabuu fi biyyoota Afrikaa hedduu keessatti investimentii fi hojiilee baankii hojjechaa ture jira. Yeroo ammaa kanas gara Itoophiyaa seenuun baankii Itoophiyaa hojii irra jiru keessa tokko bitachuun hojiilee misoomaa keessatti hirmaachuu akka fedhu
jedhu ibsee jira. Kanaan duras dhaabbanni biyya Keeniyaa Safaricom sirna niitoorkii dhuunfaa diriirsuun lammiilee hedduuf carraa hojii banuun gamatti niitoorkii bilbila biyyattii keessaa harka mootummaa qofa keessa ture filannoo uumuun dorgomaa cimaa Itiyoo Telekoom ta'ee jira. Dhaabbanni akka gaanfa Afrikaatti liqii guddaa kennu KCB Group gara Itoophiyaa yoo seene tajaajila kenniinsa baankii fi investimentii carraa guddaa uuma jedhamee abdatamaa jira. Ijaarsa zoonii diinagdee addaa gadaa boqonnaa jalqabaa yeroo ammaa kana karaa guutuu ta'een eegalamee kan jirudha. Zooniin diinagdee addaa gadaa magaalaa industirii, daldala, teeknooloojii, investimentii fi ammayyaa aadaa duudhaa Oromoo bu'uura gochuudhaan ijaaramaa kan jirudha. Diinagdee biyyaa bu'uuraan jijjiiruudhaan bu'uura kan godhate hoggaa ta'u hundeeffamni zoonii diinagdee addaa gadaa amma bu'uuraalee misoomaa magaalaa tokkoof murteessoo ta'an diriirsuu irratti argama. Magaalaan hundeeffama addaa kan taate diinagdee bu'uureffachuudhaan ijaaramaa kan jiru kan jedhan hojii gaggeessaa ol aanaa korporeeshinii zoonii misooma diinagdee addaa gadaa obbo Mootummaa Tamasgeeni. Seenaan hundeeffama magaalota Itoophiyaa hedduun qubannaa fi buufataalee waraanaa bu'uura kan godhatte jechuudhaan kan eeran gadaan garuu diinagdee bu'uura godhachuudhaan magaalaa ammayyaa hundeeffamtedha jedhan. Zooniin erga ifatti eegalamee bu'uuraalee misoomaa kanneen akka tajaajila elektirikii, daandii, bishaan dabalatee kanneen biroo diriirsaa kan jirudha. Kunis qalbii abbootii qabeenyaa hawwachuudhaaf bu'uura kan ta'udha. Yeroo ammaa kana abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaa hedduun zoonichatti dhufaa jiraachuu obbo Mootummaan bu'uuraalee misoomaa guutuu dabalatee imaammata hirmaachisaa ta'e deeggaruudhaa fi tajaajila si'ataa kennuudhaan abbootii qabeenyaa caalmeetti hawwachaa jiraachuudhaas eeraniiti jiran. Lafa hektaara 24,000 uwwisuun ijaarsi zoonii diinagdee addaa waggoottan 40 keessatti guutumatti xumuramuudhaan hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u boqonnaa 4tti qoodamee kan ijaaramu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Marsaan jalqabaa lafa hektaara 3,000 ol misoomsuudhaaf xiyyeeffannoon addaatiin hojjetamaa jira. Marsaan jalqabaa kunis waggaa 3 itti aanan keessatti kan xumuramudha. Maddi FBC Afaan Oromooti.